Fajirtan Sagale Ummata Bara Kumalama fi Kudasade Jiraatonni Oromoo magaalaa Riyaadii fi naannoo ishii jiraatan hawaasni Oromoo shira mootummaan TPLF wayyaaneen xaxxeen lammiilee teenya kan naannoo Somaaleetirraa buqqaan lammiitu lammiif dirmata kan jiru irratti hawaasni Oromoo keessaafuu qeeroon Harargee Koree hujuraa wachiiftuun qeeroo Harargee maqaa qeeroo Harargee du'uun eega moggaafate. Hawaasa isaa abbootii qabeenyaatii fi abbootii amantaa sheekottii fi ulamaa'ii waamicha dhiyeesse. Koree hujuraa wachiiftuun qeeroo Harargee eega abbootii amantaatii fi sheekottii fi ulamaa'iidhaan wal qunnameen booda gama hojii isaatitti tarkaanfate. Lammiitu lammiif dirmata kan jiru waamicha dhiyeesse. Hawaasni keenya kan Harargee xiqqaa fi guddaan buqqaanii walitti qabamanii gumaacha lammiitu lammiif dirmata kan jiru irratti gumaacha isaanii hirmaatan. Akkasumatti koree hujuraa wachiiftuun qeeroo Harargee eeganiinii fi wal mari'ateen boodatti jiila koree hujuraa wachiiftuu qeeroo Harargee ji'uun gama Oromiyaatitti ergate. Lammiitu lammiif dirmata kan ji'uun eega Oromiyaa deeman mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qunnamanii lammiilee teenya kan naannoo Somaaleetirraa buqqaan laga daadii fi laga xaafootti lammiileen teenya akka gaddeebi'anii dhaabbatan gumaacha guddaa gabaasuun gumaachuun ni yaadatama. Sheenaa qeeroo Harargee kan magaalaa Riyaadii fi naannoo ishii barabaraan ka yaadatamu hawaasa isaanii lammiilee teenya kan biyya kana keessaa fi biyya alaatiis kan dararamaa jiran kan dhukkubsatanii fi harka qaqalleeyyii bira dhaabbachuun qeeroon Harargee barabaraan sheenaan isaa yaadatama. Karraa nu hordofaa jirtan sagalee ummata Oromoo. Hordofaa jirtan sagalee ummataa. Sagalee ummata Oromoo. Ayyoon dhugaaf jettee